Harka fuunee akkam nagaa jirtanii baga nagaan dhuftan hordoftoota chaanalii kan koo annaallee fura viidiyoo kana keessatti aappii saffisa intarneetii keetiin beekuudhaaf si tajaajilu kan waliin barsiisa. Amma xumura viidiyoo kanatti obsaan kan turaa isin jedha chaanalii kan kootiif haaraa waltaatan immoo iddoo subscribe jettu tuquudhaan notification immoo yookiin mallattoo bilbila keessa ol bakka jettu filachuudhaan maatii chaanalii kan kootiitaa isiniin jedha. Amma mee kallatti maan gara appicha kanaatiin waliin barsiisaa turtii gaarii. Appichi kun appicha an ittiin waliin barsiisuu deemu kun speed test master pro jedhama. Appii kana gargaaramuudhaan saffisa intarneetii keessanii amma makkatee saffisa akkamiitiin wantoota buufachuu akka dandeessan wantoota immoo gara intarneetii irratti upload gochuu akka dandeessanii fi akkasumas jabeenya yookiin humna wifi keessanii hamma speed akka qabu beekuu dandeessisuudha. Kanaan immoo namoota wifi keessan fayyadamaa jiru salphatti beekuudhaaf isin gargaara. Inni biraa immoo status bar yookiin iddoo kana gubbaatti saffisa intarneetii keessanii isinitti mul'isa jechuudha appiin kun. Kanaan alatti immoo bifa giraafiidhaatiin jechuun bifa giraafii yookiin viizuwaalii jechaadha. Saffisa intarneetii keessanii isinitti mul'isuu danda'a jechaadha. Akkaataa itti fayyadama appii kana amma wajjin ilaalla. Iddoo daawunlood gootan immoo link isa description irra isiniif kaa'ataa deemuudhaan linkicha sana banuudhaan daawunlood gootanii saffisa intarneetii keessanii salphatti beekuu dandeessan jechuudha. Akkasumas nama wifi keessan ilaala yookiin fayyadamu salphatti hubachuu dandeessan jechuudha. Mee amma akkaataa itti fayyadamu appicha isinitti hima. Jalqaba appicha linkii description irra jiru banuudhaan erga buufatanii mobaayilii keessan irratti install gootanii booda appii kana bantan jechaadha. Gaaf bantan haala kanaan nuuf banama jechuudha. Speed testdha. Splash screen isaa asitti immoo permission yookiin eeyyama nuti mobaayila keenya irratti kennuu fi qabnudha kan nutti agarsiisu. Nuti immoo continue jenna. Allow iddoo jechuudha. Amma immoo appiin kun wanti biraa inni eeyyamnu mobaayila keenya irraa gaafatu location mobaayila keenya beekuu barbaada. Nuti immoo allow jenna. Erga akkas goone booda haala kanaan fuula kana fakkaatutu nuuf ba'a jechuudha. Speed isa bakka start jettu quudhaanidha kan beekuu dandeenyu historyidha. Kanaan dura wantoota saffisa intarneetii keenya ilaallee jirra ta'e history keessatti nuuf banamaa tuuliin jira. Tuulii kana keessatti wifi detectorii, ping test, wifi signal test fi wantoota garaagaraa hedduudha kan qabatu. Settingiin jira. Setting keessatti illee wantoota nuti uumuu dandeenyu fakkeenyaaf speed monitoring kan kun on gaafa goonu saffisa intarneetii wifi keenya haa ta'u daataa nuti fayyadamnu iddoo kanarratti nutti mul'isa jechaadha gubbaarratti. Ammaaf ni saffisa intarneetii yookiin wifi kana haa ilaaluudhaaf ni jalqaba iddoo start jettu kanaatti tuqna jechaadha. Start gaafa tuqnu ping godha jechuun saffisa hagamii qaba wifi'n kun kan jedhudha. Mee nuti ilaalla saffisa intarneetii kan itti fayyadamaa jiru jechaadha. Beeksisni immoo haala kanaan dhufee nuti ofirraa dhufna. Walumaa galatti saffisni intarneetii amma itti fayyadamaa jiru saffisni isaa meeggabaayitii tokko garuu ammoo kateelee irraa galchee jiru meeggabaayitii 3dha. Meeggabaayitii 3tu meeggabaayitii tokko Itiyoo Telekoom jechuudha. Kana fakkaata haala kanaanidha saffisa intarneetii keenya ittiin beekuu kan dandeenyu jechuudha. Saffisni intarneetii itti fayyadamaa jiru maqaan isaa baay'ee laafaadha.
saffisa intarneetii kana irra taa'ee egaa viidiyoo kanneen upload isinii gochuu jira waan hordoftaniif ulfaadhaa galatumaa chaanaalii kan koof haaraa walitti immoo subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kan kootii isin jedhadha yeroo gaarii isin faatu.